ምነው አዲስ አበባ እንደዚህ ጎዳና በዛባት የከተማው ልጆች ተቸግረው ይሆን ወይ የሚል መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት አስጠና 96 እጁ ከአዲስ አበባ አይደለም 4 እጅ ብቻ ነው ከአዲስ አበባ የተጠና መረጃ ነው ማየት ይቻላል ካንድም ከሌላ አካባቢ የተያዙ ሰዎች የሰጡት መረጃ ከከተማው ውጪ ያሉትን ያሳያል ብዛት ያላቸው ከከተማው ውጪ ከተማው ውስጥ ባለው ኔትወርክ ነው ወደ ከተማው የመጡት ከተማው ውስጥ በሚዲያ በአክቲቪስትነት በተለያየ ጥቅምና የፖለቲካ ትርፍን ለማግኘት እንዲሁም አጠቃላይ የመንግስት ስልጣንን በህጋዊ መንገድ ያላገኙ አካላት ወብለህ በ4 ኪሎ ግባ አይደለ እንደ ቅስቀሳው ህገወጥ ከሆነ ሁሉም ሊፈርስ ይገባ ነበር ነገር ግን መሃል ላይ እየተመረጠ እየተተወ ያማራ ብቻ ነው ኤክስ እየተደረገ የኦሮሞ ደግሞ አር እየተደረገ እየታለፈ ነው ይሄ እንደምታውቁት ዙሪያውን ተፈርሶ Adaanach Abeebee mana maree irratti gaafii uummanni gaafateef deebisaa yeroo kennitutti jechuudha warri jeequmsa kana kaasuudhaa fi akkasuma mootummaa humnaan qabachuudhaaf warri yaalii godhaatiin ture parsantii 96 Finfinnee ala akkasuma godaana maqaa godaanaatiin Finfinnee keessa kan qubsiifame yaamicha warra magaalaa Finfinnee keessa jiruun kan ispoonsara tahee fi warra aangoodhaaf haafayaa jiru kana likki itti himte jechuudha Adaanach kanarratti hedduun irratti ture jira wanni isiin deebisteef jechuudha isaaniif akkuma kana dhaga'een ammoo paartiin Abiin kan uftuuluudhaan beekamu sun jechuudha ibsa baasee haasawa isii kana balaaleffatee akka aangoo gadi dhiiftullee gaafateeti jira jechuudha. Mee waa'ee kanaati waliin ilaalla. Akkasuma dhiheenya kana waa'ee manniin diigamuu kana sheer godhanii namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha mana Oromoo dhiisanii mana Amaaraa keessaa filatanii diigaati jiran jechuudhaan siyaasaan wal qabsiisanii haga wal faallaa ta'an kana jechuudha. Haga mootummaan warra yaadii waliin lola dhaabee araara eegale kana wal faallaa haga ta'an kana waan hunda gara siyaasaatitti jijjiiraniitti kan isaan itti fayyadamaa jiran jechuudha. Diigumsi kun dhugumatti Amaara Oromoo addaan filateetti godhamaa jira moo isaantu siyaasaa itti fayyadamaa jira. Kanallee gurraan isin buusa. Haga dhumaatitti na waliin turaan Abduu Moobaala Birai bagarra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Adaanach Abeebee dhiheenya kana keessattuu booda kana jechuudha jara. Homa fedheef haa ta'u hamileef illee haa ta'u Oromoo lammayfachuufis haa ta'u dhugumaan illee haa ta'u dhugaa jaratti himuudhaani hedduu takka nama gammachiifti jarri kun akkuma isin beektan dhugaa itti himuu beeksisa abdii murachiisuu feesisa waan hin ta'amne tokko hin ta'amu jettee dhugaa itti himteetiin abdii murachiisuudha feesisaa jechuudha yookiin amma fakkeenyaaf wanti jarri akkana godhataa jiraniif akkuma isin beektan waggaa 3 kana mootummaan kun akka nu fakkaatutti ijaaramuuf deema olaantummaa teenyatan Haayile Sillaasee Tammilik walumaa galatti tan nugusoota durii san nuuf deebisuuf deema Abiyyi jechuudha saniif akkasitti dhibbatti harka dhahaa fi turan jechuudha duuba amman tana yeroo loli dhaabbatee wayyaanee waliin ta'anii karaa nagayaatiin fixachaa jiran kanatti wal faallatanii jiran jechuudha ifa bilisatti warra isaanii waliin hojjetu kabaa adin dabalatee paartii mormituudha dabalatee jechuudha fakkeenyaaf Abiin ibsa baase yeroo akkuma Adaanach gartee waan kana dubbatteeni ibsa baase jechuudha osoo oolee hin bulin haasawa isii kana balaaleffateeti haasawa Adaanach Abeebee mikir beetiin Finfinneedhaa godhe kana guututti balaaleffateeti akka aangoo gadi dhiiftu kan jedhudha kan inni gaafate jechuudha. Jechuun warri kun goobaziidha yeroo kaan xalayaan gaafataa yeroo kaan ammoo akkanumatti salphumatti beeta kanattis ka beeta mangisti ka jedhu garasitti akka qajeelan yeroo kan isin jedhu beeki ka warri bilisiginnaa Oromiyaadha kuni Oromoodhaaf jechuun waan gaarii bichaa hojjetaa jiran jechaan jiru warruma kanaan wal faallaa ta'uun tokko maddi rakkoodha diktaatarummaan aangoo gartee filannoodhaa karaa humnaatiin qabachuun yookiin ammoo filannoo dimokiraasiin dhabamuun akkuma jirutti tahee tokko maddi rakkoodha bara malama nutti taate rakkoon lakkuu nutti taate dimokiraasiin dhabamuu diktaatarummaa saniin iyyuu ka wayyaanee caalu sirna nama nyaataa durii sun as deebi'uudhaaf yeroo yaalii ta'utti jechuudha waggaa 3 kan haga isaanii waliin shubbisaa turan kanaafuu warruma kanaan adda hiikkachuu nu anaaf akka tokkotti bilisummaa tokko jedheetti yaadan Adaanach duuba asirratti likkiitiin jechuudha Abiin waan inni ibsa baase kana maali waan kana harkaa namni horii kiyya hate ufiin dubbata namni horii sayyida maalii hate ufiin dubbata jennaan ani maan dubbatinii jedhan hattichi akkas ta'e amma Abiin jechuudha fakkeenyaaf Adaanach asirratti ifa bilisatti humnaan mootummaa qabachuudhaaf akkasuma bakka biraatii fidamaniiti warra as keessa jiran godaanas dabalatee warri jeequmsa kana keessatti hirmaate kan qabatamaan isaan qabnee mattaawaqaa isaanii ilaallee haasofsiifnee qorannee irra geennetti magaalaa kana alaa warri waan kana hojjetaatiin jiru kun ammoo yaamicha aktiivistootaa fi miidiyaa garagaraatti itti fayyadamuudhaan ifa bilisatti jechuudha kan isin dubbatte kana haga tokko waliin dhageeffannaa akkuma kana dhagaheen ibsa baasee kan isii kana balaaleffatee
akkasuma akka aangoo gadi dhiiftu gaafate jechuudha. Yeroo takka immoo difratii warra kanaa namatti tola jechuun ufitti amantummaa haguma ngeen sanii ufitti amantummaa qaban jechuudha. Warri abiin kun jechuudha. Sababa kanaatiin maali isaan kun akkamiin jarjaree fakkeenyaaf ifaa bilisatti beeke amma yookiin naannoo Amaaraatii paartii akkanaatiin jenne Adaanach asirratti jechuudha. ሜጀር ቀባ ሐሳብ አዳነች አረጋግፈን ነው እዚህ ማሳያ ይሆን ዘንድ የሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ቢሮ አንድ ጥናት አደረገ የጎዳና ልጆች ኬት ነው መተው ጎዳና ላይ ወጡት ምን ነው አዲስ አበባ እንደዚህ ጎዳና በዛባት የከተማው ልጆች ተቸግረው ይሆን ወይ የሚል መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት አስጠና 96 እጁ ከአዲስ አበባ አይደለም Godana akkanatti Finfinnee keessatti heddumaatu kuni maal inni jennee qaama mootummaatii ala qaama biraa ka waan kana qoratu ijaarreetiin qorachiifne maaliif ijoollee magaalatti akkanatti rakkoon heddumaatee godana alatti haate kan jedhu amma dhugaa dubbachuuf anis godana kana jechuudha kanuma Finfinnee keessa ijoollee haadha abbaan irraa dhuma yookiin ammoo ijoo harka qalleeyyii warra gartee mana hin qabne ammoo kasiiraa ala dhalata waan akkasiitu godana heddumaatatti quba qabna garuu amma akkuma dhageessan kana qoranneeti harka dhibba keessaa 96 Finfinnee ala ijoollee magaalatti rakkatu jira jenneeti qorannaa geggeessine irra geenye dhageeffadha አራት እጅ ብቻ ነው ከአዲስ አበባ የተጣና መረጃ ነው ማየት ይቻላል በየቦታው የሚደረጉ የጎዳና ንግዶችን በተለያየ መንገድ ይሄው ከተማ አስተዳደር በተለያየ ደረጃ ያለ አመራር የሰጠውና ያልሰጠውን ፍቃድ እንዳለ ሆኖ ምን ነው የጎዳና ላይ ንግድ እንደዚህ በዛ የሚለውን የንግድ ቢሮ ጥናት አደረገ 96 እጅ ከአዲስ አበባ አይደለም አጀብ በዝርዝር ራሳቸው ጥናት የተደረገባቸው የሰጡት መረጃ ነው በአንድ በኩል ፎርጅድ መታወቂያ ከተማችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት ፈጥሯል በሌላ በኩል ደግሞ አድሎ በየቦታው መሳሳብም ለዚህ ምክር ቤት ሳይደበቅ መታረም ያለበት ጉዳይ ነው ያለችን አንድ ሀገር ነው በጋራ ነው የምንገነባው ከተማችንም የጋራችን ናት በጋራ ነው መርህን በጠበቀ ሁኔታ ዜጎች እንዲጠቀሙ ማድረግ የሚገባ ከጸጥታ አንፃር ቅድም የፖሊስ ኮሚሽነሩ እንዳነሱት በተለያየ ጊዜ በአላትን ተንተርሰው ከየአካባቢው የሚመጡ አሉ ዳታው ቅድም የሰማችሁት በጣም ከፍተኛ አንጻራዊ ያልሆነ መበላለጥ ቢኖርም Walumaa galatti harki 96 magaalaa bakka biraa baadiyyaarraa kan asitti galeedha warra magaalaatii mitiidha fakkeenyaaf godaanaan baadiyyaarraa bahee sila baadiyyaa magaalotuma baadiyyaa qubataa mire Finfinnee keessa taajirri jiraatu rakkisaadha beeki godaanaa miti jechuudha garuu kuni waan itti yaadamee miidiyaadhaan akkasuma aktivistoota garaagaraatiin itti qophaahamee yaabicha warra magaalaa kana keessa jiruun itti qophaahamee garan as fidameedha maaliif jeequmsatti kaasuuf biltsiginnaan wanni tokko wanni isaan hojjetan mootummaan biyyi kun hanga inni dhufe Oromiyaa keessayyuu akkuma isin yaadatan jechuudha namoota gartee karaa gubbaa namoota adreesii hin qabne jechuun karaa gubbaa warra jiraatan kan jechuudha harka qalleeyyiis dabalatee godaana waan akkana jedhamu kana Oromiyaa keessayyuu beeki kana ka warra Oromiyaa keessa jirutu beeka akka malee hir'isanii jiran jechuudha balleessan jechuun ni danda'ama jechuudha warra adreesii hin qabne keessaa yaasan jechuudha magaalaan qullaa taate maaliif yeroo rabshaan tokko kaate warra kanatti fayyadamamaa kan jedhu waan san ka duraan Oromiyaadha kan isaan ifirraa shakkaa turanii ammantan ammoo eega warraan walitti garagalan Finfinnee keessaa kana jechuudha researchiin isaan godhan jechuudha harki 96 Finfinnee alaa warri godaana jedhee karaa gubbaa galu akkasuma warri jeequmsa kaasuuf gaafa dhihoo beeta kinatis ka beeta mangistiin gaafa waa'ee amantii dhiyaatiin wal qabatuu fi gaafa adwaasan warri waan kanarratti hirmaate qabataman qabnee waraqaa forjiitii yookiin ammoo mattaawaqaan forjiitii godhamee fi akkasuma kaan ammoo bakka biraa irraa dhufee isaan haasofsiifnee kan arganne qabatamaani harki 96 bakka biraati irraa guutuma guututti jechuu dandeenya jechuudha harka afur qofaa Finfinnee kana keessaa kan itti makame kunniin ajajoota jechuudha harka afurii sun ajajootuma jechuudha kanaafuu kuni sababa maaliif godhame dhageeffadha ለአካባቢ የተያዙ ሰዎች የሰጡት መረጃ ከከተማ ውጪ ያሉትን ያሳያል አከና ብዛት ያላቸው ከከተማ ውጪ ከተማ ውስጥ ባለው ኔትወርክ ነው ወደ ከተማ የመጡት ከተማ ውስጥ በሚዲያ በአክቲቪስትነት በተለያየ ጥቅምና የፖለቲካ ትርፍን ለማግኘት እንዲሁም አጠቃላይ የመንግስት ስልጣንን በህጋዊ መንገድ ያላገኙ አካላት በተለያየ መንገድ ነኝን በተለየ ሁኔታ በመቀስቀስና ተልኮ በመስጠት ወጣቶችን ወደ ጥፋት
በመማገድ ጊዜያዊ ችግሮቻቸውንና ሁኔታዎችን የሚመስሉም የማይመስሉ ሁኔታዎችን እያቀረቡ ለጥፋት ሲያነሳሷቸው አይተናል። በዚህ ሂደት ፖሊስ የሰራው መሰራ ሴናኒ ሞቱማ ሁምናን ፎንቆልቸኒ አንጎ ቀበቹudha ture yaanni isaanii kan ammoo qorannee qobanneetiin irra geenneedha warruma qabanne kana haasofsiifnee irra geenneedha kun ammoo kan yaamame warra magaalaa kana keessa jiraatuu fi aktiivistootaa fi akkasuma televiziyoona adda addaatitti fayyadamuudhaan yaamichi godhamee akka wanti kun itti qophaahamaa tureedha kan jedhudha dhuguma beeta mangisti beeta kanattis ka beeta mangisti ifa bilisatti kan isaan awwajaa turan jechuudha keessattuu gaafa jalqaba waa'ee amantii dhiyoo wal qabatu san jechuudha hedduu barsoodaa guddaa keessa ture mootummaa jechuudha gaafa sanitti duba warri kun irra guddaa sababaan isaanii haga lolli Tigraay dhaabbatee mariin eegalameedha kanumaan wal qabatee akkasitti kan jiru amma akka Adaanachi kanatti ifaa bilisa itti himuudha barbaachisa warra kana warra biyya san keessatti ana malee namni biraa hin jiru uf hin jedhu kana Finfinnee keessa kan godhamaa jiru kunoo kana isintu jeequmsaaf kakaasaa jira warra Finfinnee keessaati miti isini kan kana godhaa jiru jechuun kan abbaan uf beeka fakkeenyaaf kanumaan wal qabatee abiin jechuudha ibsa baasee jechuudha haasawa Adaanachii fi kan gartee marii Finfinneedhaa godhe kana balaaleffateeti akka aangoo gadi dhiiftuu gaafate kanumaan wal qabatee hayyoonni tokko tokko amma akka jechaa jiranitti fakkeenyaaf isin naannoodhaan adda addaa irraa kan dhufe kililii biraa keessaa kan dhufe ammas Finfinneedhaa alaa jette warra Finfinnee ijoollee magaalaatii Finfinnee ala jennaan inni kawaan kana keessa harka qabu isaa maaliif kan daddafee gartee namni horii akkanaa hatee ofii namni horii kiyyate ofiin dubbataa akkuma jedhan san ani maaliif hin dubbatin akkuma ajaa'amu san jechuudha dafee kan dubbata isaa jechuudha sababa kanaatii fi warri Adaanachi jettu san keessa tokko kan harka qabu warra kana paartii kana kan jedhu xiinxalloonni garagaraa dubbataati jiran jechuudha ibsa abiin baasee akkasiin mormiin guddaan irratti dhihaateeti jira jechuudha ammas uf saaxilee anaa ka waan kana godhe jechuudha uf himee hattumaan dubbatin jenna anumaan dubbatin akkuma jedhe san jechuudha duba kanumaa fi Adaanachi likkii itti himuudhaan ufiifuu ol haqqisan kaan ammoo abdii muratee inni tasgabbaa jechuudha Finfinnee keessaa yaamichi godhamee fi ispoonsarri Finfinnee keessa jira yeroo isiin jettan ufiifuu inni tasgabbaahanii jechuudha kabira ammoo waa'ee diigumsa lafaa kana waa'ee kana irratti hedduminaan sooshaal miidiyaa kanarra deemaati jira dhiheenya kana jechuudha akkuma isin hundinuu argaa jirtan jedhee yaada keessattuu karaa TikTokiin mana Oromoodhaa filaniiti keessaa diiganii jechuun mana keenna kan dhalattoota Amaaraa filaniiti keessaa diiganii keessattuu hedduminaan magaalaa dhiheenya kana ijaaramte Shaggar haaraa hundeeffamte san keessatti kan taamaa jiru kun ammoo magaalaa kamuu keessatti tahamaati jira jechuudha as keessatti akka gartee namoonni adda addaa miskiinni gartee biyya Arabaatti dalagattanii keessa miidhamtan illee ni jira asumaanuu ammoo waan isinii dhaamu jalqaba irratti namni keessattuu isin ofii keessanii yoo biyya hin jiraanne maatiidhaan lafa akkasii naa bitaa kana naa bitaa jettanii keessattuu magaalaa xiqqoo ijaaramaa jirtu ka amma abdeet ta'aa jirtu waan akka naannawaa Finfinnee Adaamaa Asallaa magaalota akkana xiqqoo wayyaa tanniin keessatti an akka kiyyatti jechuu kiyyaa dhaamsa obbolummaati osoo naa bitaa jechuun baattanii yoo waan seera qabeessa kaartaa qabu taate mala jechuudha ati achi jirta waan kana sirreeffachuudhaafis jala deemuufis namni suni yookiin ammoo waanuma faayidaa sirraa argatu xiqqoo wahiitiin wal qabsiisee waanuma arge bitee kun lafa sii bite laganaan sii bite minaamin dallaalumaa waliin siin je'eetiin si kasaaruu danda'a jechuudha lafti seeraa alaa abbaan qabu Oromoodhaa Amaaraa Tigree Guraagee waan jedhamu miti amma isaan waan kana siyaasaa itti fayyadamuudhaaf manneen diigamu mana akkana bareedu kana diiganii yoo magartee seera alallee ta'ee akkamitti hagaa gana ijaaramu miskiin akkas godhanii waan jiru waan akkana kana jechuudha kan isaan fayyadamaa jiran asirratti maal seetan jechuun kabiraa namni hundinuu as keessatti akka miidhamu jiru kaa isiniif ifa jedheeti yaada kana nama yoo uf quba qabdanii yoo ufii achi jiraattee waan kana tartiiba akkanaatiin jala deemadhee seera qabeessa godhachuun danda'a itti amante malee ala teessee lafa seeraa alaa bittee kasaaraa keessa of hin galchin kun magaalota kamuu keessatti taamaa saba kamuu ni mudataa jechuudha akka isaan amma siyaasaaf jedhan kanaa miti ammoo wanti tokko waan isin beekuu qabdan warri kun sirnoota durii kan dabre keessaa haga ammaatitti jechuudha karaan isaan itti walii dhaamanii fi tarsiimoon isaanii tokko lafa qabadhuudha bituus haa ta'u lafa gartee baadiyaa ka gaaraa kana haga gartee ka maqaa amantiitiin taabota achirra bu'ee jedhamu akka samii irraa jechuudha bitachuudhaanis haa ta'u fakkeenyaaf akkuma isin beektan amma Adaamaa keessatti lafti tokko fakkeenyaaf namni tokko yoo mana wahii yookiin lafa gurguradha jedhee yoo lafti sun lafa miiliyoona taate kan miiliyoona lama kenneetiin bituu isaanii waan kana isaan keessa jiraachuuf mana jireenyaa qofa jechuun namni kamiyyuu sabni kamiyyuu bakka barbaadetti seera qabeessaan bitatee qubachuu danda'a garuu isaan tarsiimoon isaan ittiin fayyadamanii fi siyaasa as keessaa gartee nuti itti yeroo fakkeenyaaf namni dhibbi naannoo sanitti bitate naannoon sun jechuun kennaa warri kabiraattu achi galee malee nuti kenna warra biyyaati tarsiimoo isaaniitti gabaabdumatti gaafa sirnoota durii irraa haga ammaatti jechuudha lafa bitadhu lafa qabadhuudha lafa gaara bakka namni hin jirre humnaa irratti ijaarachuuf illee haa ta'u manniin akkana isaan
jechuun miskiinni keenya akkuma ta'e ittiin dogongoruu akkuma jiru ta'e isaan ammoo halkan sa'a 7 fi 8 booda dho'isaadhaan ijaaramaa jechuudha. Hagana ijaaramumaa itti eegamaadha. Fakkeenyaaf asirratti qaamni seeraa waan kana diigaa jiru ijoolleen namoonni biraa miskiinni waan kana beekaa keessa miidhamaa jiru akkuma jirutti ta'e sirriidha jechuudha. Mootummaan kun fakkeenyaaf nama hiruun seera ala gartee nama ajjeesuun dhoorkaadha jennee morminaami kun ammoo sirriidha. Olaantummaa seeraa kan jedhamu kan sirrii sun akkana jechuudha. Namni tokko seeraa ala lafa tokko bitatee seeraa ala irratti ijaaratee mana bareedaa miti fooqii 10 taane yookiin ammoo G+ maal mana ajaa'ibaa kana maan taane mana biileedhaan ijaarame maaliif hin taane seera ala eega jedhame seera ala bareedaadha ka seera ala sun ammoo akkamitti mallaa guddaa itti baase wanti jedhamu hin jiru ammoo maaliif itti dhiise ka jedhuudhaa fi namni hedduun halkan ijaara ammas akkanumatti bar namnummaan tokko fiigaa dhufee akaafaa fudhateen diiguudhaa fi seera sun itti bahaa jechuudha manni seera ala haa diigamu jedhamee yeroo murtaa'etti tokko korraapshina kennee waggaa takka baatii jaha tursiisuu danda'a jechuudha. Gaafa itti dhufametti ammoo hin diigamaa jechuudha. Kuni ammoo manni sun bareedaadha haqa miskiina akkana godhanii akkas godhanii wanni jedhamu anaafis illee yoo mudate kana beekuu qabdanii jechuudha. Jalqaba dallaalaa fi namoonni tokko korraapshinaan mallaqa xiqqoo fudhatanii si dogongorsiisuu danda'an suni sirraa jechuudha. Kanaafuu warri biyya alaa teessanis hin dogongorina seerumaan xiqqaattus yoo si qaala'ee dhiisi malee keessattuu ofii keetii ala teessee lafa bitadha jetteetiin dallaalaan akkasitti ofiitiin taphatin warri duuba haala akkasiisaniin amma naggada siyaasaa godhatanii akkasii Oromoo keessaa filatee diigee Oromoo dhiisee kenna akkas keessaa godhee diigee wanni akkas jedhu hin jiru waraqaa qabdaa yoo lafti sun ka isaa ta'ee hayyama ijaarsaa yoo hin qabaatin iyyuu ni diigama kuni seeruma addunyaati jechuun Ameerikaa irraa Itoophiyaatti kan argaa jirta jedhetti yaada biyya kamittuu mee biyya jirta keessa laala inumayyuu silaa akkamiin ijaarti ati eenyurraa bitteenuu qoratamee akkamiin waan seera ala kan hojjetteenuu silaa itti gaafatamuu qaba osoo Afrikaa ta'uu baatte jechuudha. Garuu isaan akkamiin diigama manni bareedaan akkanatti qalame bareedaan dibame kan daawwitii akkasitti qabu kan gibbii bareedaa kana qabu jedhaniitiin sooshaal miidiyaa kanarra zoorsan dhugaa maallaqa kan itti bahu garuu hedduu Afrikaa biyya keenya sanfaa keessatti gartee waa'een seera jedhame kuni mootummaa jalatti buluudhaaf callisanii mootummaan seeruma ala nama hidhuuf nama ajjeesuu sanillee akka seeraatitti ka beekutu hedduudha. Kanallee ammoo akkamitti manarraa diigan qofa qabatee ka deemutu jira. Kun ammoo seera dhugumatti illee biyya kamuu keessa hin jiru jechuudha. Laftummaan sun yoo kee ta'e kanuma akaakayyuu abaabayyuu keetirraa sitti dabre yoo ta'e hayyama ijaarsaa fudhattee mootummaan hayyama ijaarsaa sii kenneeti kan ijaartu yoo ammoo hayyama ijaarsaatti ala ijaarte keessattuu magaalota abdeet ta'anii guddataa jiran keessatti sirra diigama jechuudha. Kanaafuu wanni kun seera alaa mootummaa kana godhuun sirriidha. As keessa miskiin hedduu akka miidhamaa jiru garuu hin beekaa jechuudha. Malee isaan siyaasaaf itti fayyadamaa jiran bakka barbaadettu haa ta'u Oromiyaa keessa haa ta'u Finfinnees naannoo Finfinneellee haa ta'u hedduminaan garuu ammoo magaalaa Shaggar amma haaraa hundeeffamte kana keessatti kan godhamaa jiru jechuudha. Mootummaan gaafa isaa dho'isaadhaan haa ijaaramu yookiin ammoo korraapshiidhaan haa tursiifamu yeroo itti dhufee diigetti diiguma. Manni kun bareedaadha maa ture akkas ta'ee wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu ittiin hin dogongorina isiniin jechuu barbaadeeti. Ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti wal deebinutti nagaan naa tura.